Harka fuune akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota Garee Miidiyaa guyyaa irraa siiqqee shawirratti sagantaa addaa tokkoon qabadhee isiniif dhufe. Sagantaan kun har'aasii agarsiisa uffata aadaa Oromoo godinaalee adda addaa keessatti maal akka inni fakkaatu akkuma na argaa jirtan illee uffata aadaa Oromoodhaan faayamee bareedee fuula keessan duratti dhiyaatee jira. Sagantaan qabadhee isiniif dhufeesi uffata aadaa Oromoo godinaalee gosa adda addaan isinitti agarsiisuuf dhufe. Daawwannaan keessan siiqqee shaw wajjin haa ta'u. Akkuma beekamu Oromiyaan bal'oodha, akkasumallee akkaataan uffataa, akkaataan fuudhaa fi heerumaa, akkaataan nyaataa aadaan Oromoo qabu baay'ee bal'aadha. Anillee guyyaa har'aa isa keessaati uffata aadaa Oromoo kan Wallaggaan uffadhee dhufe akkasiin argaa jirtan kanatti faayamee warqee maraatiin morma koorratti argitanii quba harka koorratti argitan kunillee Wallaggaatti argama. Yeroo tokko namoonni uffata aadaa uffatanii warqee kana uffata aadaa duukaa uffatu, uffata aadaatiin alasii yeroo sagantaa adda addaa qabatanii uffatu. Garuu baay'inaanii warqeen kun kan inni itti argamu Wallaggaa keessattidha. Warqeen quba harka kootti godhadhee jiru kunillee Wallaggaa keessatti argama. Qubattis ni godhatama, mormattis ni godhatama. Namoonni tokkollee gurrattis hojjetatanii gurratti godhatu. Akkasittiin faayamee warqeen kun warqee dheedhiidha. Naannoo Wallaggaatti argama. Namoonni uffata aadaa wajjin yeroo baay'ee uffataniidha kan isaan miidhagan. Akkuma isin argaa jirtanii gara fuula duraa kanaanii kuulli isaa jiru uffati aadaa Wallaggaa gara dudduubaatti yeroo naanna'u akkasittiin faayamee bareedee jira. Sabbati isaallee kana fakkaata. Inni kuni wandaboodha. Inni isin argaa jirtan kun immoo sabbata isaadha. Inni adda koo jalatti godhadhee jiru kun immoo adda jaleedha. Hidhadheen jira. Kuula isaa akkas goonee fuuldura godhannee uffachuus dandeenya. Gara dudduubaattis deebisnee godhachuu dandeenya. Akkuma isin amma argaa jirtan kana kun uffata aadaa Wallaggaa kan dhiiraati. Fuuldurri isaa kana fakkaata. Gara dudda duubaanis inni adda jala hidhatan illee akkuma kana kan dubaraa wajjinidha. Kan inni wal fakkaatee kuulli isaallee wal fakkaatee yeroo akkasitiin uffatamu. Namoonni sagantaa adda addaa irratti akkasitiin uffatanii miidhaganii aadaa keenya illee akkasitiin beeksisu. Uffata aadaa Wallaggaa baay'ee bareeda kana fakkaata. Kunis uffata aadaa Wallaggaa keessaa isa tokkodha. Sabbati isaa kana fakkaata. Inni adda jalatti hidhatanis gara fuula duubaatiinis kana fakkaata. Si'a tokkollee namoonni isa kanarraatii fuudhanii kana qofaadhaanis ni uffatu. Baay'ee miidhagaadha. Uffata aadaa Wallaggaa isa kanallee sagantaa adda addaadhaan uffannee itti gargaaramuu dandeenya.
mootummaa isaadha kan inni uwwisee miidhagsee akka kanatti agarsiisu. Namoota hundumaadhaaf ta'a. Uffati amma uffadhee jiru kuni uffata aadaa Oromoo Shawaadha. Uffati nu amma uffannee jirru kun immoo uffata aadaa Oromoo keessaa uffata aadaa Kamiseedha. Kamiseen akka kanatti uffata dhiiraa kana uffatee faaya'ee argamee jira. Gara kanaan illee aadaa Kamisee baay'ee bareeda. Gara dugda duubaatiin rifeensumarraatii jalqabee akkaataan rifeensa isaanii illee yeroo uffata aadaa uffatanii ijoolleen dhiiraa Kamisee akkaataa kanaan faaya'anii bareedaniiti kan isaan argamanii. Inni nu uffadhee jiru kunis uffata aadaa Kamisee kan dubarri uffattudha. Yoo barbaadan illee akkas godhanii uffachuu danda'u. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota Siiqqee Shawuu sagantaa nuun amma ammaatti qabanne kana fakkaata. Uffati aadaa Oromoollee akkam babbareedu akka isaan ta'anii fuula namaa duratti illee mimmiidhagoo akka isaan ta'anii sagantaa keenyarraatii daawwattaniitu jennee yaanna. Akkuma beektan gaa Oromiyaan baay'ee bal'oodha. Sagantaa tokkotti uffata godinaalee Oromiyaa adda addaa keessa jiran isinitti agarsiisuu hin dandeenye. Guyyaa har'aa kan walii wajjin daawwanne uffata aadaa Wallaggaa, uffata aadaa Shawaa, akkasumallee uffata aadaa Kamisee isin daawwachiiseera. Sagantaa kottaanu keessatti uffata aadaa godinaalee afan kan Oromiyaa keessa jiran qabadheen isinii dhufa. Guddaa galatooma.